Edaa kunis jira nama jechisiisa jechuudha. Edaa kunis jira. Namni tokko gaafa suufii uffatee suufii keessa bu'ee bareedee simboo qabaatee nama wajjiniin kolfee taphatee deemee galu iddoo fe'eyyuu oolee haa galu jechuudha. Nama tokko haala deemsa isaatiin, haala uffannaa isaatiin yookiin immoo fiizikaala fuula isaa ilaaleetiin namni tokko waa itti murteessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma amma nama tokko yeroo madaalanii waa irraa hubachuu danda'anitti waa namarraa hubadhe jechuudha. Waan addaa namarraa hubadhe, waan addaa san namarraa baradhe jechuudha. Namni tokko beqa yeroo nama ilaalan waa namatti murteessuurra otoo duuba sana nama baranii ka'anii booda murteessanii bareedaadhan jedha. Asumaan hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyo lafa bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif abaayatu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Egaa warri har'areef gara chaanaalii kiyyatti dhuftan gara maatii kootti dabalamaa laayikii, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan isiniin jechuun jaaladha. Wantoota beeknu, wantoota irraa argine, wantoota qabatamaa ta'an jechuudha. Isin biraan gahuudhaaf qophiidha jechuudha. Egaa akkuma fuula mata duree yookiin immoo tambineelii kiyyarraa argitan jechuudha. Guyyaa har'aa wanta na callisiisuu hin dandeenye. Obsa hagam daangaa darbe, obsa milkaa'ina addaa argate kana na dinqee yookiin immoo na garramee jechuudha. Kanaaf dubbachuu irraa na qabe jechuudha. Akka ani dubbadhu na taasise jechuudha. Akkasumallee dhugaa dubbachuuf namni gaafa gammadu hin boo'as, gaafa gaddus hin boo'a. Garuu dhugaa Waaqaa isiniin jedha seenaa raachee yeroo dhaga'e sasadiin booyan na callisiisuu hin dandeenye jechuudha. Ammas miidiyaa san irratti yeroon interviuusaa ilaalee dhugaa rabbii akka nama haati duutee tokko na cabbace bakka keessi kiyya baay'ee tokko na ceebba'e jechuudha. Dhugaa Waaqaati baay'ee na boossise jechuudha. Darbees TikTokii irrattis akkasuma amma natti ufa sayyuu jechuudha. Amma natti ufa. Amma biraan darbu nan dhaggeeffadha jechuudha. Namni tokko gaafa ati suufii uffattee deemtu, gaafa ati bareeddee deemtu, namichi kun akkamitti toleera, intalli kun akkamitti tole, gurbaan kun akkamitti tole, namni kun ikkoo qananaa'ee guddateera, namni kun ikkoo qananaa'ee barateera, akkasitti nama laaltu. Ani mataa kiyyatti jechuudha. Anumti kuni murtoo ani irratti fudhadhu raachee kanaatiin ture. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Akka inni barumsa baratee karaa feesbuukii isaan arge jechuudha. Durumaatiin uffata koongiraatuleeshinii uffatee jechuudha. Gurbaan kun waanuma camallaqamee guddate. Waanuma maatiinsaa qananeessanii, nyaachisanii, obaasanii, kunuunsanii, uffisanii haala kanaan guddifatan natti fakkaata ture. Dhugaa Waaqaa isiniin jedha. Kuni chaalenjii addaati. Darbee immoo obsa addaati jechuudha. Namni hamma kana obsa qaba jedhee I don't know. Namni duruu obsa qaba. Obsa qabu sana keessattis immoo namoota baay'eetu obsa keessatti milkaa'eetu argama jechuudha. Yeroo mucaa kana argitan dhugaa dubbachuuf nuti yeroo barannu wantoota baay'ee osoo of gargaaruutu maatii keenya illee deebisnee rakkisna jechuudha. Uffataan maatii keenya rakkisnaa, saabunaatiin bakka tootaal walumaa galatti wanta ilmi namaa barbaaduuf isa ofii keenya ejjennu irratti maatii keenya irra dararsina jechuudha. Dararsina, yaaddessina, isa nu nyaachisan, isa nu obaasan irrattu piroosesii baay'ee kan nuti maatii keenya gaafannee maatiin keenya haga nu dadhabuu ga'anitti jechuudha. Garuu obboleessa kanarra waan baay'een baradhe jechuudha. Namni haadha hin qabne, namni abbaa hin qabne, namni obboleessa hin qabne dhugaa akkasittiin keessuma keessaa jechuudha. Dhugaa mana barumsaa
aqeetumaan mallatteesseetiin dhangalaa seeraan illee hin baradhu. Kutaa 10 keessatti immoo sababa ani seeraan hin baranneefi nan kufellee jedhe as keessatti jechuudha. Dhugaa rabbiiti nuti mataa keenya ganama ciree mataa keenya nyaannee guyyaa deebinee nyaachuudha amma ciree keenya nyaannee hanga mana barumsaa irraa manatti deebinutti hin beelofna jechuudha. Dhugaadha hin beelofna. Yoo harmeen keenya qopheessitee nuun eegne ta'ellee bakka sensitiivii garmalee taane akka aarii keessa galla jechuudha. Dhugaa rabbii. Garuu mucaan kun haadha qopheessitee itti kennituu hin qabu, obboleetti qopheessitee itti kennituu hin qabu, obboleessa qopheessee itti kennuu hin qabu. Special keessuma mana namaatti illee miti jechuudha kun kan galee. Yaani namoonni tokko tokko gaafa haadhaaf abbaa hin qabne karaatti ba'anii harka namaa ilaaluufaatu jira jechuudha. Baay'een nama abaluu haadhaan qabu, abaluu abbaan qabu jedhameetiin karaatti baafameeti akka gargaarsi ta'amuufi barbaada jechuudha. Mucaan kun garuu dhugaa rabbiiti nama rakkoo tokko argee hin beekne fakkaata. Namoonni baay'een fuulli isaanii bareedaadha. Fuulli isaanii gammadaadha. Garuu keessi namoota baay'eetiin jechuudha. Dhiigni isaa gubataa gurraachatu jira jechuudha. Dhugaa rabbiiti. Namoota baay'een namaa jechuudha milkaa'anii kan argaman namoota akka raachee kanatti guddatanii jechuudha. Namoota gabaa ilaalanii gabaa keessatti in ejjenna hundi keenyiyyuu baay'een keenya jechuudha. Waan adda addaa hojjechaa as geenyeerra akka har'aa miti jechuudha. Baay'een keenyi otuma haadha abbaa qabnu, otuma obbolaa qabnu, otuma gargaaramnu, otuma manaa nyaannu wantoota baay'ee hojjechaa asii ufneerra jechuudha. Wantoota akka hagadaa gurguruu, buna gurguruu, waan adda addaa hojjenneeti as geenyeerra otoo gara kanaatti hin galiin jechuudha. Yeroo ijoollummaa taanetti. Isumarrattuu of dadhabneeti ganaa maatii gaafanna. Kuni garuu ofiisaa saabunaa gurguree ofiisaa waan adda addaa hojjeteetiin baratee sadarkaa kanarra ga'ee jechuudha. Otoo kaaniitii maal ta'u duriyyeefaa ta'u turanii. Araada gadhee baranii ijoollonni otuma haatitti kaatu, otuma abbaan itti ka'aniiti milkaa'ina kan dhaban baay'eetu jira. Otoo haati barsiistu, otoo abbaan barsiisu, otoo xuuwisanii, otoo nyaachisanii milkaa'ina dhabanii namoonni araada hin taaneen bakka hin taanetti hafantu jira jechuudha. Garuu mucaan kun ofii isaatiin konfiidensii mataa isaatiin bakka sanan ga'a jedhee bakka yaade sana ga'ee argame jechuudha. Dhugaa rabbiiti wantoota namarraa jeffatte. Special keessumaa namoonni har'a piroosoofeera ta'anii, namoonni dookteera ta'anii, namoonni xiyyaara oofan namoota akka raachee kanatti guddatanii jechuudha. Namoota baay'ee yeroo ilaaltan nama garaansaa quufee, nama qaamni isaa uffata gahaa uffatee guddateetu iddoo ga'aa jira miti. Warroota har'a iddoolee gurguddaa jiran kana sabaaf illee fakkeenya ta'an ashaaraa tokko lafarratti buusanii darban fakkeenya saba isaaniif ta'an akkasumallee ilmoo isaaniif illee akka ofii isaanii guddatanitti osoo hin taane ilmoon isaanii illee bakka guddaa ga'anii akka isaan maqaa oobsisan kan taasisan warra akkamiiti warra akkasitti qonxoxame jireenyi qonxoxame yeroo jedhan haati nama qonxoxee abbaan nama qonxoxee nama guddisuu osoo hin taane nama jireenyi qonxoxee guddise jechuudha. Kun akkasitti namoonni jireenyi qonxoxamanii guddatan sadarkaa guddaarra ga'u jechuudha. Yoosoo warra garaan quufarra uffata gahaa nyaata gahaa akka barbaadan rafanii siree gaarii rafanii nyaata gaarii nyaatanii cooma aannan dhuganii guddatan otoo hin taane warra aannan hin dhugee bakka wantoota foon nyaatee aannan dhugee dammaan guddate ani raachee kana dammuma waanuma nyaatee damma nyaatee aannan dhugee foon nyaatee guddate natti fakkaata ture dhugaa waaqaati. Akka mucaan kun haala akkasitti guddateetti itti yaadees yookiin immoo karoorsee illee beeku. Kun fiddaata wayiitii akkasitti yaada ture jechuudha.
waanuma yaada namarraa fudhatullee natti hin fakkaatu ture. Mucaan kun bakka nama kan faanallee rileeshinii qabaate yookiin immoo namuma maatii isaafillee ajajamu faanatti hin fakkaatu ture. Dhugaa rabbiiti. Maaliif nama tokko akkasumatti waa itti murteessu otoo hin taane keessa nama tokko gadi fageessanii osoo hin beekin waa murteessuun dhugaadha. Asirratti dhaabbate natti tola jechuudha. Asirratti dhaabbani kana booddee nama tokko ilaalee waa takka murteessu. Fiizikaala nama tokko ilaalee, uffata nama tokko ilaalee, tapha nama tokko ilaalee namni kun nama akkasiiti jedhee abadan hin murteessu kana booddee jechuudha. Maaliif barumsa guddaarraa argadha. Inni biraan namni tokko jireenya keessatti, jireenya biyya lafaa irratti, chaalenjii jiru keessatti, jireenya isaa mo'achuudhaaf, bakka guddaa gahuudhaaf, wanta karoorse yookiin immoo wanta yaade sana bakka geessisuudhaaf konfiidensii mataasaa qabaate akkasittiin konfiidensii ofitti qabaatanii gaafa wanta tokko biran ga'a nan godha jedhan konfiidensii mataa kee qabaannaan wanta nan go'a jette sana in goota. Wanta biran ga'a jette sana in geessa. Wanta deemeen harkaan qaba jette sana inni qabda jechuudha. Wanti si deemgisu tokkollee hin qabu. Inni tokkoffaan ofitti amanamummaa qabaachuu. Ofitti amanamummaa qabaannaan konfiidensii mataa keetiitii qabaannaan bakka yaadde inni geessa jechuudha. Otoo unuutii, otoo ana ta'ee, otoo si ta'ee, otoo nama kaanis ta'ee jechuudha. Gaafa wanta tokko nutti hir'atellee namni tokko waggaa hamma kanaa gargaarsa nama tokko malee sadarkaa kanarra ga'ee jechuun nama addaa ta'ee argame jechuudha. Nama addaa maraakil kan jedhan isa akkasiiti jechuudha. Maraakilii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Otoo nuti gaaf tokko otoo beelofne gaafa lammataa akka hin beelofneef tooftaa ittiin beelofne sana barbaaddanna jechuudha. Otoo nuti yookiin barumsa sana dhiisna yookiin immoo beela'uu koo wannaa jennee wanti hin taane tokko keessa galla jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Garuu raacheen cimee dhaabbatee akkasittiin gadda haadhaa dandamatee, gadda abbaa dandamatee, gadda obboleessaallee dabalee dandamatee nama har'aa ta'ee darbee immoo obboleettii isaallee barbaaddatee bakka namumti jiru ofumaatiyyuu otoo anaatii jechuudha. Otoo ana ta'ee dhugaa dubbachuuf haaluma itti inni amma obboleettii isaa kana barbaadee akka obboleettii isaa kana argatu taasisellee anaaf difikaaltii marra baay'ee natti ulfaata jechuudha. Yaalii makanallee go'a jedhee I don't know. Dhugaadha otoo nuti barreeffamuma tokko otoo barreessaa jirruuti gaafa barreeffamni sun nu nuffisiise gadi dhiisna jechuudha. Hin dhiisna. Yaani abdii kutanna jechuudha. Garuu waggaa 16 obboleettii isaa karaalee miidiyaalee adda addaa waggaa 16 jechuun miidiyaa kanarratti dhugaa dubbachuuf yeroo inni itti feesbuukii faa sana faa banee ittiin obboleettii isaa akka barbaadu taasise kana faa I don't know namni akkamitti akka agila akkasii yookiin immoo sammuu akkasii qabaate dhugaa rabbii baay'ee nama dinqisiisa jechuudha. Namni yeroo akkas nama laalu nama maraatu wayii fakkaata. Dhugaa waaqa ani nama qalbiin qabne tokko faanatti fakkaata ture. Kiristoosii akkasittiin itti yaadeen beeku. Garuu namni tokko gaafa akkasitti konfiidensii qabaate milkaa'ina isaa haala kanaan mirkaneeffatu namaafis fakkeenya ta'a. Unu warra biyya ormaa jiruufis fakkeenya ta'a jechuudha. Maaliif wanta tokko keessatti nuti abdii godhannee akka nuti hojjennee bakka gahuu qabnu sana akka geenyu yookiin immoo wanta xiqqoo tokko gufannee akka duubatti hin deebinee fi raachee fakkeenya guddaa tokko nu ta'eera jechuudha. Dhugaa dubbachuuf fakkeenya addaa wanta ani yaadeen beeku wantoota abdii nama kutachiisan keessatti haala kanaan abdii godhannee akka itti adeemuu dandeenyutti irraa hubadhe jechuudha. Boru wanta tokkorra akka geenyu wanta xiqqishuu tokkotti akka wanta namattis haa ta'u waaqattis haa ta'u akka gufachuu hin dandeenye. Rakkina booddee gidiraa booddee milkaa'inni akka jiru isa kanan irraa hubadhe jechuudha. Kanatu akka ani irraa dubbadhu na taasise jechuudha. Barumsa guddaadha waan ta'eef isa kaanuu miidiyaa irraa
wantoota hin taane wantoota ergaa hin qabne wantoota nama hin fayyadne wantoota karaa hin taane irra nama deemsisanillee riippoortii goonee yookiin diiwuutii goonee irraa dubbanna jechuudha. Garuu barumsa hammana ga'u kana irraa osoo hin dubbatin yoo hafne I don't know ani wanta baay'ee garana nyaatu jedheetiin yaada jechuudha. Akka kiyyatti akka kootti irraa dubbadhu na taasisa jechuudha. Inna kanaaf hundumti keenyillee akka raachee kanaatti cimnee goobozii yookiin cimaa namaa taanee wantoota dhufan qorumsa chaalenjii adda addaa keessatti cimnee dhaabbannee bakka geenya jenne sana geenyu akka qabnu abdii guddaan qaba. Isiniin jechuun jaalladha. Channel kiyya laayikii godha, sheeris godha, subscribes godhaatiin na jajjabeessa isiniin jechuun barbaada. Yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti naaf barreessa. Isin jaaladha, isin kabaja, uummata qaalii, uummata jaalalaa isiniin jechuun barbaada. Yaada koo asumarratti goolabeetiin jira. Turtii aga kana waan afaana taasistaniif galatooma. Galaan abbaa ormaa gonkumaa naan ta'u geggeessaan namoota seessanuu nan ga'u lafa onaa keessa burqaatu na baddee yeroo looyaa Yesuus sumatu na argee.